Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Plan medur kami satu datani orang yang bakal mati basu orang yang macam Finfinne ni ada siapa amma mal tu lah Finfinne tahun dah kena nanti kira garu wal kaiten na kira lah jadi kena mana kena betul bah jadi wal kaiten na rayan kena bon kena wallo kami sen kena garu Finfinne lo ho jeten Oromo yang nanti dalam sikit tahun dah kena nanti sikit gabo kaya tahun dah kena itu demo ikut dia mana ammo tahun dah kena nanti kiti sikit umman ni Oromo dah kena betul lah harap umman ni mau tu mana mesti sebut mana no amara loli ini ummat bolot kena wallo ni tiba ni lol akka tabatti lalu kamu itu lola kan akka sambanan hayya motumma abiyyi dargatani motumma abiyyi tu nutukes ummat isani mirgal kenna je oromo rasan hikaje ummat wallo akka ni katukura jira ni ummanni oromo wallo akka rasat hikka gura jira mesharra gura jira karo isani warrota ijejeta polisin nanno amara fuude hidatti gura jira jolle me kaidan kalube jolle wallo jolle gota tadise lolatti bekam guutu ida jira dubar tv darsu tokko to kay jira jolle tokko to kay jira kana wonni jere godani male isan kala capsina sa oromo isani kala jis kabani abao maka ABO dah ni alaba haji ABO mak batani haju mat Oromo mak batani maka sudah tidak jasa jadi Oromo amara Benishangul Gumuz jasa jadi kalau asin halot tiba-tiba kena tigi motumman Oromo dah ummat bolot kena wallo kena abukat to saya dapat cudi segala ke ubi kamu tu har isan maka ofmai fitani bar ummat ini kena Benishangul ti umajur matakal tu umajur amara tu mali fitan siasa bekala siasa itu kumara siasa itu din fitani majaran motumman nanno Benishangul di motumman fitana nagenya kabacisu wani ndenden nuti nagenya kabacisu kenammo tigrada Tuamber kan efenif nanno Benishangul senne matakalin nutu sera kabachisa motumman nanno to ko loala motumman biyole saki biji tutu dari matakalin kaseran naganya kabachiso mo sontan ummato bajara kani lola ummat kin kumujira jirani lafa demani kabachu dafna abba fere yesi fere kote bulan hadu risti de fanna lafa babali fanna lafa tigiti Oromo ma jaran jar Oromo borona ke lafa tanu ndo werage kabati jirani warra sena ramambe bakatonni bi araba ranu lafa nama werara no fani lafa ka werara yu kallafa nama sama juru ennu raga ragi dimi to pakai sekarang sena dulu jasa tisargat sena nama sama aja sena man umat sebab sebelum minan no amara ke segera tu sama aja umat agau kemantin je sinashin je argob je sebab sebelum mi mereka turan no amara kan ke sih dah bapak kalau sekali itu nanno amara kan akan sila gabu nanno sebab sebelum mi jadi kan amara wani kan muncul filosofi jadi kita ni harap nanno amara ki ati agau miti ati wallo Oromo miti amara finjiri jadi ni ay injur al Oromo wallo ki Oromo umat motumman Oromo nak kajian ni kampen nanno berada di lolle kapan aja sana lolle juga dene kamati diri kama nagenya isanis majra jar Oromiyaa keessa amarri naannoo Oromiyaa keessatti hidhachuu qaba nageenya isaa eeggachuudha osoo mootummaan Oromiyaa jiru achitti dha kareennu jedhe itti aanaa muummicha ministeera Abiy mana amantaa ortodoksii jedhe ummanni Amaaraa Itoophiyaa keessa jiru bakka kamuu jiru hidhatee nageenya isaa eeggachuu qaba hidhachiisuu qabna naannoo Amaaraatti miti bakka jira Oromiyaa keessa jiru Kaarba Guggoo jiru Kaarsii keessa jiru Karargee keessa jiru bakka hundatti hidhachuu qaba jedhanii hanga sadarkaa mootummaatti ibsa kennuu gaanii jechuudha. Jirra jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OID irraa qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Akkuma beekamutti qophii keessummaa keenyaatiin haala biyya keessatti deemu jiru wajjin wal qabate namoota adda addaa yeroo yeroon isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasumarraas qophii keessummaa keenyaatiin aktiivistii Said Usmail Yusuf qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Mee Said Usmail Yusuf waamicha keenya kabajjee gara OID'tti nu dhufuu keetiif maqaa daawwattoota OID'tiin guddaa galatoomi siin jaa. Isinis naaf yeroo keessaniif baay'ee tokko galatooma siin jira. Tole guddaa galatoomi yeroo keenyatti fayyadamuudhaan kallattumaan gara gaaffii fi deebii keenyaa kan seennu taha. Mee Said arraa tokkoffaarratti wanti nan si gaafachuu barbaade waa'ee hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee amma mana hidhaa keessa jiraniiti. Akkuma beekamutti muddee 16 mana murtiitti yoo dhiyaatanitti turan mana murtii san keessatti akka yoo isaan mana murtiitti hin dhiyaannellee dirqiidhaan dhiyeeffamuu danda'an abbaan alangaa itti himeetii ture. Waan kanarratti uummanni Oromoo maal godhuu qabaa dhiibbaan hidhamtoota siyaasaarra mana hidhaa keessatti qaama mootummaatiin deemaa jiru kan duraanii caalaan waan nama yaachisu jecha uummanni Oromoo hidhamtoota siyaasaa uummata isaatiif jee hidhame kana akkamiin baafachuu danda'a maal godhuu qabaa jettanii? Galatoomii kun gaaffii barbaachisaa fi murteessaa haala yeroo wajjin deemaa jiru. Egaa akkuma beekamu du'a caaluu ajjechaa caaluu booda jechuudha. Hayyoottan Oromoodhaa beektonni muuxannoo qaban kan dandeettii qaban kan barnoota qaban kan bilchina qaban
kan gartee hegeree biyya saniitiif mul'ata gaarii qaban kan gartee qotannoo murannoo fi ejjennoo walqixxummaa dimokiraasii fi walummaatti amanan hayyoottan Oromoo hedduu isaaniidha jumlaadhaan jedhanii jiranii keessattuu Jawaar Mohaammed jechuun nama beekaa hayyuu qabsaa fi hoogganaa qabsoo sirna nafxanyaa sirna TPLF ture san sirna TPLF ture san qeerroo wajjin ta'uudhaan qeerroo uummata Oromoo kana dammaqsuudhaan hawaasa uummata Oromootiif hubannoo gahaa kennuudhaan miidiyaa baruudhaan qilleensa Oromiyaa bilisoomsuudhaan uummata Oromoo yaadan gargar faca'ee bittinnaa'ee jiru kana walitti qabee mataa fi miila walitti qabee uummata Oromoo kana dammaqsuudhaan hubannoo gahaa kennuudhaan sammuu hidhachiisuudhaan uummanni Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa qarreen Oromoodhaa ka'ee falmatee mirga isaa akka kabachiifatuu fi biyya isarratti qe'ee isarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa akka ta'uu fi maaster pilaanii irraa ka'ee akka lafti Oromoo saamamne qabeenya Oromiyaadhaa akka warroota sirnoota nafxanyaatti isaa ta'uuti baqattoota alaa dhufanii qabeenya Oromoodhaa akka saamamnee fi Oromoon abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'ee biyya isarratti kabajamee qe'ee qabeenya isarratti abbaa ta'ee Oromoon akka jiraatuuf warroota shoora leencaa yookaan sheera olaanaa taphatan keessaa Jawaar Mohaammed isa hangafa jechuudha. Namni kun nama gameessa, nama beekumtii fi dandeettii bilchina siyaasaa qabu nama maandisa siyaasaati jechuudha. Fakkeenyaaf warroota akkasii kana hidhuu jechuun akka sirni nafxanyaa yookaan sirni amma Abiy godhu yaadutti OMN yoo cufne, Hacaaluu yoo ajjeesne, Jawaar faa yoo kahiinu taate uummanni Oromoo kun qaroo ijaan qabu, gurraan waan dhagahuun qabu, uummanni Oromoo kun burjaajahee gara deemu dhabee gabrummaa nafxanyaa yookaan jilba Abiy Ahmed jalatti uummanni kun kufa. Waan an jedheen uummanni kun eemarama, waan an jedheen uummanni kun hoogganama, uummanni kun deema ka jedhu ilaalcha yaada akkasii waan qabuuf tarkaanfiiwwan akkanaa kana fudhatan jechuudha. Egaa hayyoottan Oromoo hidhuun biyyattii san akka biyyattis haa ta'uuti akka dhuunfatti gatii guddaa biyya san gafalchiisaa jira jechuudha. Biltsiginnaan gocha isiin goote kasaaraa siyaasaa, kasaaraa diinagdee biyyattii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irra gahaa jiru kun hundi kan ta'e ajjecha Hacaaluutii fi hidhamuu hayyoottan siyaasaa Oromooti jechuudha. Hayyoottan siyaasaa Oromoo hidhanii jiran uummata hayyoottan siyaasaa Oromoo hidhuun Jawaar faa, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaan, Dajanee Xaafaa faa, kan akka Mikaa'el Booran faa, Abdii Raggaasaa faa, Koroneel Gammachuu Ayyaanaa faa, Shamsaddiin Xaafaa faa, Hamzaa Boronaa faa, hayyoottan kan akka Baqqalaa Garbaa faa, hayyoottan kan kunniin warra uummata fi saba isaanii biratti dhageettii qaban, bilchina qaban, muuxannoo qaban, dandeettii siyaasaa warroota qaban jechuudha. Warroota kana hidhuun hamilee uummataa cabsina jedhanii yaadanii tokko, lammaata ammoo miira isaanis akka gartee yoo kan achii ba'an taate mootummaa kana wajjin falmii keessa seenne, wal dorgommii keessa akka isaan hin seenne, xiisammuu isaanii yookaan saayikooloojii isaanii miidhuudhaaf mootummaa kana godha jechuudha. Egaa shiraa fi sharrii mootummaa karaa waan beekaniif jecha Jawaar, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Boronaatii fi Shamsaddiin Xaafaa dhaddachi akka naannoo mana hidhaa isaan jiran Qaallittiitti dhaabbatuuf mana murtii olaanaa mana murtii federaalaa gaafatanii jiranii beellama lama dabarsanii jiranii beellama sanarratti dhiyaanne beellama sanarratti dhiyaachuu dhabuun isaaniif tarkaanfii barbaachisaa fi waan itti mul'ata godhan jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessa girgirri leebaa hin machaan akka jedhan jechuudha. Yeroo isaan Qaallittiidhaa bahanii deeman mootummaan kun mootummaa dhiiga namaa jigsuu barate warrootuma isaa dandeettii warra sukuriitii isaatti gadhiisee namootuma sibiilii uffatan haa ta'uuti namoota garaagaraatiin konkolaataa sanatti konkolaataa isaan deemanii kanarratti tarkaanfii fudhachuu malan qaamni mootummaa Abiy hin godha jechuudha. Gaafa ammoo rakkoon kun uumame ajjechaa yookaan ammootinuu du'a hayyoottan Oromootiin TPLF juunta torka keessaa qaba jedhee propoogaandaa itti dalagataa Oromoon akka inni lammata lafaan kaane akka Abiy jedhee kakatisan waggaa kuma takkaaf uummata kana in gabroomsa jedhee kakatisan hojiirra oolchuudhaaf shira inni xaxee Abiyyitiin deemu waan beekanii dammaqanii hubataniif mana murtii federaalaa dhaddacha lidataatti argamutti in dhiyaatinii kana dabarsan jechuudha. Manni murtii namni tokko nama seera jala jiru, namni seera jala jiru tokko seera biyyattiirra dhaabbatee nageenya biyyattiitii fi nageenya kiyyaaf waaniin sodaadhuuf, waaniin shakkuuf dhaddacha iddoo dhaddacha argamutti imaluu hin danda'u. Dhaddachi mana poolis xaabiyaa yookaan mana sirreessaa keessattuu naa dhaabbatu yoo ka jedhu taate
mirga guutuu dhaddacha achi keessatti dhaabbachuu abbaan alangaa dhufee achitti isa qorannaa isaa ta'uuti waan barbaade dhaddacha achi dhaabbate ragaa isa irratti raguu isaa ta'uuti qaama isa himatus walaba ta'ee dhaddacha mana sirreessaa san naannoo sanitti haa ta'uuti mana oddoma sirreessaa san keessattuu dhaabee mootummaan dirqama isaa bahuudhaan himanna isaanii kanas dhaga'uudhaa fi bakka kennuu fi dirqama qabu ture akka seera biyyattiitti jechuudha. Garuu mootummaan kun mootummaa abbaa irree waan ta'eef nama seera jala jiru tokko dirqiidhaan qabnee sifinna jechuun kun doorsisa kun abbaa irrummaadha kun seerri biyyattii cabu seerri biyyattii hojiitti hiikamuu dhabuu fi seerri biyyattiin seera akka hin qabne seerri biyyattii barraa'ee lafa ta'a malee namoonni dhuunfaan yookaan gartuun bilisiginnaa jedhamtuu fi warroota akka barbaadanitti biyyattii sana hoogganuu barbaadantu gochoota akkanaa kana godha. Egaa obbo Dajanee Xaafaa deeggarda mana murtiitti dhiyaatee dhaddacha lidaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jibbiinsa sanyummaa irratti gaggeessaa jirtanii akka nuti filannoo kanarratti hin hirmaannee fi filannoo kana keessa nu baasuu fi komiiwwan garaagaraa hedduu dhiyeessee waan dubbachuu qabu dubbatee jira nu boonsee jira jechuudha. Jawaarfaanis shiraaf sharri jaraan beekanan malaan odoo Jawaarfaa dhaddacha deeggardaa sana dhiyaatanii achi durallee dabarsanii ture nimi. Beellamumatti dheeressan malee wanni isaaniif godhan tokko illee jiru furumaan tokko ittiin murteessan takka nagaan hin gadhiisan. Akkuma Dajanee Xaafaa deeggarda dhaqe beellamatti dheeressan dhumati wanni biraa tokko hin jiru. Yoo jarri dhufanis kanuma godhan jechuudha. Kanaaf beellamuma deddeebi'aa oolurra tokkoof ofumarraa teettee gaafa sitti murteessu bakka hin jirretti sitti murteessinee jirra yookaan daddachatti dirqii qabanii si bituun hin jiru. Wanni sirri dirqiin hidhaa qabaati fidaa jedhamu hin jiru jechuudha. Abbaan alangaa abbaan murtii ragaa qabatama qabu gaggeessa jechuudha. Fakkeenyaaf as bira waa tokko sii madaqe. Jawaar Maammaffaan hayyoottan Oromoodhaa manni murtii olaanaa federaalaa himanni abbaan alangaa irratti gaafate maggaarajaa duuba taa'anii ragaan Jawaar Maammaffaa irratti ragamuudhaaf akka ragga'uuf hayyama kennee jira jedhee manni murtii federaalaa kenne jechuudha. Kana Oromoon hundi quba qabna hundi keenya ni beekna jechuudha. Garuu warroota sabaan amaaraa ta'an warroota Itoophiyummaa leellisan warroota Finfinneen Oromootii miti jedhu warra Baaldaraas warra himanna Iskindir Naggaa jalatti namoota himataman hunda isaanii ammoo himanna abbaan alangaa mana murtii gaafate maggaarajaa duuba taa'anii akka ragaan itti ragamu gaafate manni murtii federaalaa olaanaan hin kuffise. Laala biyya san keessa garaagarummaa fi addaddummaan akka jiru bal'inaan arguu dandeetta jechuudha. Iskindir Naggaa fa'aa abbaan manni murtii federaalaa hin kuffise. Himanna jara maggaarajaa duuba ta'anii Iskindir Naggaa fa'aatti raguun mirga himatamtootaa dhiiba. Ammallee warroonni maggaarajaa duuba ta'anii ragan kun yoo telefoonaan haa ta'uuti yoo waraqaarraa waa dubbisaa ka ragan taate himatamtoonnis wanni isaan beekan hin jiru mirga himatamtootaa tuqaa. Kanaafuu maggaarajaa duuba ta'anii Iskindir Naggaa fa'aatti raguun haraamii. Jawaarfatti raguun ammoo halaalii. Mana murtii akkanaa kana jira jechuudha. Kanaaf mana murtii kanarraa murtii haqaa, murtii dhugaa, murtii isa sirrii ka seerri biyyattii jedhu ka dimokiraasii san ka safuu eeggate. Safuu jechuun seera jira, sirna jira, safuu jira. Seera safuu eeggate sanuu argachuudhaaf hojii akkamii akka hojjetamaa jiru argaa jirra. Hayyoottan Oromoo biyya alaa jiranis ka biyya keessa ka biyya alaas himanna sobaa himanna dharaa irratti banaa jiran. Dooktar Walwaraanuu fa'aa, Iskeel Gabbisaa fa'aa, Ittaanaa Haftee fa'aa, Tsaggaayee Adaarsaa fa'aa. Kanaafuu mana murtii kanarraa murtii dhugaa, murtii haqaa, murtii isa sirrii argadha jettee eeguun of gowwoomsuu, of sobuu taati jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Adeemsa isaa egaa ima laalla jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Tolee guddaa galatoomii Sa'iid Ismaa'eel gaaffiin si gaafadhe irratti waan hedduu kaastee jirta. Mee akkasumas waa'ee boordii filannoo Itoophiyaa ABO'dhaaf dheengadda beekamtii kannee guyyaa irraa ammoo hooggantoonni ABO hedduun bakka hedduutti hidhamaatii jiranii waan kana dheengadduma beekamtii kannee fi har'a deebisee maaliif hangaasa olaanoo ABO hidhe mee kana uummanni Oromoo akkamii hubachuu qaba mee akkam? Waan kana akka lamatti ilaalla. Tokko kan beekamtii kenneef boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaati. Kun kan mootummaa federaalaatiin bulu jechuudha. Mootummaa federaalaa jalatti caasaa mootummaa federaalaa jalatti kan deemu seera naannooti ala aangoo waan qabu jecha. Dhugaadha seera adeemsa biyyattii keessatti Jaal Daawud Ibsaan
dhugaa qabanii haqa qaban. Jaal Daawud Ibsaa kan aangoo irraa kaasuu danda'u gumii sabaati. Gumiin sabaa tokko sadii raggaasisee Jaal Daawud Ibsaa aangoo irraa kaasuu danda'a jechuudha. Warroonni amma adda bilisummaa Oromoo ta'anii Jaal Daawud Ibsaa beekamtii dhabsiisnee jirra. Jaal Daawud Ibsaa miseensa kennaa miti durataa kennaa miti jedhanii kophatti ba'an kan Araarsoo Biqilaa fa'aan hoogganaman obbo Toleeraa Adabaa fa'aan shira isaan uuman ni beekna jechuudha. Isaan kunniin warri amma Jaal Daawud Ibsaa irratti shira xaxe kun gabaabumatti ummata gantoota irbuu saba ummata Oromoodhaa amaanaa ummata Oromoodhaa nyaate isaan kanaaf nafxanyaa sirna Abiyyiin warroota hoogganaa jiru gargar baasnee ilaaluu qabnu jechuudha. Warroota afaan qawwee ciniinanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoodhaa kallattii Oromoodhaa kan taate qabatanii irbuu walii saneenii walii kakkatanii gammoojjii keessa baroota meeqaaf waliin dheebatanii waliin beelawanii gaara keessa wajjin kophee malee qullaa deemanii muka hidda nyaachaa dhagaa boraafachaa qabsoo ummata Oromoo kana waggaa meeqaatam keessa turanii har'aasiin gaanii faayidaa bu'aa dantaa dhuunfaa xixiqqoo gareen yartuun takka gootuuf Jaal Daawud Ibsaa ganuu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar Mahaammad malee nama Oromoo ganee dabarteef takkaallee seenaa keessatti illee nagaranu. Nama amaanaa irbuu ummata Oromoodhaa nyaatee dabarteef seenaa biyyattii san keessatti fi seenaa Oromiyaa keessatti hin agarre jedhu dhugaa taate jechuudha. Maaltu jira? Tokkoffaa Jaal Daawud Ibsaa humna dhabsiisu akka isaanitti jechuudhaan. Tokkoffaa warroota gumii sabaa keessa jiran warroota Jaal Daawud Ibsaa akka filatamu sagalee kennuu danda'an kan akka Abdii Raggaasaa Koree Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kan akka Mikaa'el Booranii fi warroota gumii sabaa keessa jiran gumii sabaa biyya alaa kanas ni jiranii ka biyya keessas walitti qabameeti bakka takkatti Jaal Daawud Ibsaa kaasuu danda'a jechuudha. Ka biyya keessa jiran warroota influential ta'an warroota murteessoo ta'an warroota muuxannoo fi dandeettii bilchina siyaasaa qaban kan murannoo fi kutannoo ejjennoo saba kanaa qaban kaayoo ummata kanaa irbuu ummata kanaa seenan galmaan gahuudhaaf qabsaan kan dantaa dhuunfaa garaatiif jedhanii kaara 500 fi kondominiyeemii fi mallaqa mootummaan doolaara 200,000 kafaluuf jedhanii Oromummaa isaanii warroota hin jijjiirre namoonni isisanis jaruma tana jechuudha. Namni Abdii Raggaasaa isise warrumaa amma fotoqee bahee Jaal Daawud Ibsaa hin beeknu warruma jedhu kan akka Araarsoo Biqilaa fa'aa Toleeraa Adabaa fa'aa jaruma tana jechuudha. Wal beekan sirriitti waan wal beekaniif eenyu jabaa eenyutu kararraa maquu qaba eenyu kararraa gaaf maqsine kana godhuu dandeenya jedhan jechuudha. Jarri kun ammoo warra Araarsoo Biqilaa fa'aa kana waan kana hunda kan qindeessan Taayee Danda'a fa'aa wajjin jechuudha. Addisoo Araggaa fa'aa wajjin jechuudha. Warroota naannoo wajjin lan warroota naannoo wajjin ta'anii naannoo Oromiyaa bulchaa wajjin ta'anii caasaa adda bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhuun tokko miila magaalaa keessa jirtanii tokko ammoo bosona jirtan jedhanii holola dharaa sobaa kijibaa irratti oofanii Jaal Daawud Ibsaa diiguudhaaf balleessuudhaaf doorsisni adda addaa irra godhame hanga mana isaa dhaqamee jechuudha. Jaal Daawud Ibsaa mana isaa dhaqanii walgahii isaa uummata isaa wajjin taa'u jiru. Miseensotaa fi deeggartoota isaa wajjin marii geggeessaa jiru. Poolisiin federaalaa itti ergame haga gartee uummata miseensota jedhiisati aanana hidhaa jedhamee haga salphifamuu takka ga'e jechuudha. Namni umrii isaa guutuu hanga ardii umrii jiru kanatti qabsoo uummata Oromoo irratti cichee silaa nama irra galalli malee fi jireenya gaarii jiraachuu malee qabsoo inni hawwusan kan inni irratti qabsaa'ee cichee wareegama qaalitti kafaleessan kan dhaloonni ammoo irraa fuudhee irraasiin ga'e kana silaa kaayoo isaanii san galmaan ga'anii isaan kanan hanga irraa ifaajjanii jirtanii waa hedduu nu dalaydanii galatooma ulfaadha jedhanii kabajaadhaan silaa teechisuu qaban ture jechuudha. Har'a kabaja hanqisanii Jaal Daawud Ibsaa xiqqeessu jechuudha Oromoo xiqqeessu jechuudha. Jaal Daawud Ibsaa kabaja irraa mulqu jechuudha Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa irraa kabaja mulquudha jechuudha. Kanaaf warri Oromoo ganee itti milkaa'ee hin agarre jechuudha. Kanaaf ammallee mootummaan hayyama guyyaa kaleessamaa kennee har'a ammoo maal dhooggatee amma boordiin filannoo Itoophiyaa maal jedhee sagaleen ammallee akka ragga'uuf gumii sabaa akka walitti qabamuuf yaamicha dabarsuu ooluu na fakkaata. Yoo yaamicha dabarsu taate warri har'a Jaal Daawud Ibsaa sagalee kennuu danda'an kaleessidhaa turanii miti har'allee ka jiru kana hidhuuf. Ka biyya alaatii dhufee ammoo biyya keessatti koora sabaa taa'ee Jaal Daawud Ibsaa aangoo irraa kaasuu fi akka inni itti fufu godhuu danda'u. Yoo inni biyya seene hin hidhan. Londonii deemu, ka Awurooppaa deemu, ka Ameerikaa dhufu hunda isaan hidhan jechuudha. Ka jaraa malee jechuudha. Kanaaf jibbiinsa akkanaa kanatti wal diigumiinsatti wal sakaaluu miila wal qabanii wal harkisuu wal kuffisutti seenanii jechuudha. Warra kalee qabsoo Oromoo sakaalaa turettu
har'allee wal sakaalaa jira jechuudha. Dhugaa Oromootu dirree bahee lallabaa jira jechuudha. Dhiigaa caalutu iyyaa jira, dhiiga qeerroo Oromootu iyyaa jira. Dhugaa fi haqa uummanni Oromoo irratti qabsaa'e lafee gootota Oromoo meeqatam gootota beekumsa qaban, gootota murannoo qaban, ka saba kanaaf lubbuu isaanii qaadii kennan, ka shinniqatti bakka takkatti amantaadhaan gargar hin baanu jedhanii amantaan gargar hin baanu jedhanii musliimaa fi kan kiristaanaa bakka takkatti dhuma san gartee lafee isaaniitii fi haqa dhugaa isaaniitu ijaa jira. Kanaaf itti illee hin milkaa'an, yoo millee kana itti hin milkaa'an hidhamuun waan haaraa miti. Waan kana kan godhu Taayyee Danda'aa caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi federaalallee wajjin ta'uudhaan akka Jaal Daawud Ibsaa filannoo kana hin dorgomne isa ugguru, isa dhaabu, abdii kutachiisu beeki. Jaal Daawud Ibsaa nama jabaa, nama cichee waa mormu, nama kutannoo murannoo wareegama hanga lubbuutti kennuudhaaf of qopheesse jechuudha. Doorsisa isaanii, sodaa isaanii telefoona irraa fuudhan, manatti hidhan osoo Jaal Daawud Ibsaa lubbuun jiru kijiba isaanii laasitti maati. Amma Jaal Araarsoo Biqilaafaan Jaal Daawud Ibsaa mana isaatti hidhanii turan. Manatti akka hidhamu mootummaa federaala wajjin walii galanii Jaal Daawud Ibsaa manatti hidha. Mikaa'el Booranii hidha. Koreel Gammachuu hidha. Abdii Raggaasaa hidha. Nu ammoo koora sabaa teenna jedhanii gullalleetti ta'an ture. Koora sabaa kijiba walgahii gaggeessaa jirra, marii gaggeessaa jirra. Jaal Daawud Ibsaa wanni quba qaban jiru. Bajeta inni mallatteessu malee isaan baasan malee walgahiin hin gaggeeffamu. Maallaqa PP maallaqa bilisiginnaatiin gullallee masaraa muumicha adda bilisummaa Oromoo keessatti shiira xaxanii dura taa'aa godhatanii gadi ba'an jechuudha. Achi booda obbo Araarsoo Biqilaa masaraa dhufe Abiyyoon jinaasaa ture jechuudha. Abiyyoon yeroo inni haasa'utti afaanuma Amaariffaa sanuu sirreessee haasa'uu hin dandeenye ture jechuudha. Shiira walirratti xaxuu, wal sakaaluu, kanatu qabsoo Oromoos qancarsaa ture. Kun farra qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Oromoo wal sakaaluun, dhagaa walirratti darbuun, Oromoon miila wal qabdee wal kuffisuun kun waan baratamillee miti, waan baratamee nu keessa ture. 91 Oromoo kanuma wal gooti. Gaafa mootummaa fincila barattoota Hayila Sillaasee illee kanuma, yeroo dargiis kanuma. Namni hayyoottan Oromoo gootota Oromoodhaa nyaate hundi ilmaanuma Oromooti jechuudha. Oromoo cabsan, Oromoo sakaalchisan, Oromoon diigan. Namni biraa dhufee Oromoo diiguu hin danda'u. Uummanni Oromoo uummata tokkummaa qabu, uummata wal kabaju, uummata naamusa qabu, uummata kaayoo fi akeeka mul'ata qabu uummanni kun. Kaayoo fi akeekni isaa mul'anni isaa akka galman kenna afaan godhu, adda qoodu, holola akka walirratti oofan godhu, wal kijibsiisu, wal sobsiisu kana jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kanaaf bakka kennuu hin qabnu, gurra kennuu hin qabnu, dhugaa yoomuu ni mooti. Miseensi adda bilisummaa Oromoo hidhamuun kun haaraa miti. TPLF illee naa turte, Wayyaanee illee Abiyyi sarma godhaa jira jechuudha. Madanaatti baasee ajjeesaa jira. Adda bilisummaa Oromoo dursaa jira. Maqaa ABO'tiin uummata nagaa 72 fixee waraana fixe jedha Abiyyi. Mootummaa akkanaati jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa dhugaa beekee haqa beekuu qaba. Wallagga keessatti waan ta'aa jiru uummata Wallaggaatiif dhiisna jechuudha. Uummanni Wallaggaa naannoo jiraatu san keessatti adda bilisummaa Oromoo bara jaalatee of keessatti hammatee of keessa kaa'aa jira bara. Anaaf qabsaa. Bilisummaa naaf fida. Gabrummaa jala na baasa. Sirna nafxanyaa narratti deebi'uu deemu kana narraa kuffisa jedhee waan yaadee fudhateef har'allee uummanni Wallagga jiru. Uummanni Horra Guduruu jiru. Ka Gujii keessa jiru adda bilisummaa Oromoo ofitti qabanii, ofitti maxxansanii, of nyaachisanii, obaasanii, irraa dhiqanii, miicanii fi eebbisanii dhadhaa dibanii gaggeessaa jira. Uummanni jechuudha. Wanni miidiyaa gubbaa taa'ee PPP bilisiginnaa fi Taayyee Danda'aa fa'aa jibdu soba dhugarraa fagaate jechuudha. Wallagga keessatti ka uummata fixe ka Amaara fixannu Abiyyi mataa isaati jechuudha. Bu'aa siyaasaa argachuudhaaf jechuudha. Yoo namni hin duune Abiyyi biyya bulchuu hin danda'u. Yoo gartee dhiigni hin jigne rakkoon hin jiraanne Abiyyi siyaasaan mo'achuu hin danda'u. Ajjeesaa dhufe, sobaa dhufe, kijibaa dhufe waan hedduu haasa'uu dandeenya sigalee kana keessa deemuu illee barbaadu. Kanaaf hidhamuun jaarmoota adda bilisummaa miseensota adda bilisummaa Oromoo waan haaraa miti. Kalee sayyama kennanii kana hoo godhan jechuudha. Maaliif wal dubbisuu dhabu? Boordiin filannoo waan biraa murteessee kan quba qaban jarri amma sammuu namaa ta'anii sammuun jaraa guutuu deessa jira. Gama TPLF ture. Yaadni jaraa wanni hundi enerjii jarri qaban garas ture jechuudha. Asii ammoo boordiin filannoo dhufee waan haaraa walitti fidu quba qabanii mitaajeffan Abdii Raggaasaa Shimallis fa'aa dhima banne jedhanii lafaa ka'an. Maal gochuu danda'an? Qaama nageenya isaanii qaban itti fayyadamanii miseensota warroota hidhamuu danda'an hiisan jechuudha. Kana kan godhan ammoo Jaal Abdii Araarsoo Biqilaa fa'aa wajjin waan kana godhanii
obbotulee raadama fa'aa wajjin waan kana godha jechuudha. Wajjin dalaga warra madda kisummaa Oromoo keessa addabee jiru kanatu taayee danda'a fa'aa wajjin dalagaa warroota miseensota isaanii jarab beeka wajjin turan eenyu eessa akka jiru jarab beeka. Kanaaf Oromiyaa keessa godinaalee Oromiyaa keessatti bakka hundatti isaan kana hiisisaa jiranii jechuudha. Warroota humna qaban warroota muuxannoo qaban kan godinoota magaalota godinoota irra jiran miseensota adda bilisummaa Oromoo hunda kan dorsisaa tokkomee maqaa jaraa kennee ibalu hidhamuu qaba ibalu ajjabamuu qaba jedhee liistii baasu jara kana beeku. An kana jechuudha barbaada. Tolee guddaa galatoomii Sa'iid waan hedduu kaastee jirta. Mee ammallee asuma kana keessaan baanee si gaafadhaa. Yeroo ammaan tanaatti hidhaa fi dararaan guutuu Oromiyaa keessatti hedduutti fufee jira. Keessattuu namoota jajjabaa barataa yuunivarsiitiis ta'e barsiisota yuunivarsiitiis irratti xiyyeeffatanii namoota hubannoo qaban. Namoota sababa irratti fudhatama qaban hidhuu fi dararuun ajjeesuun guutuu Oromiyaa keessatti itti fufeeti jira. Uummanni Oromoo mee qabsoo isaa tana akkamiin akka duraan qabsaa'ee wayyaanee ofirraa hoffisisanitti ammas qabsoo tana finiinsee gaggeessee akkamiin mootummaa kana ofirraa hoffisuu danda'a? Maal godhuu qabaa? Mee maal jetta kanarratti? Galatoomii. Uummanni Oromoo uummata gootaa, uummata murannoo qabu, uummata kutannoo qabu, uummata ammoo waa mara caala tokkummaa qabu jechuun uummata Oromoodha. Tokkummaa inni nu barsiise gootota Oromootu nu barsiise. Gootota shinnigatti dhumte san gootota Oromoota shinnigatti dhumte isaantu nu barsiise tokkummaa. Oromoon amantaan kutaan lagaan gaddaan akka gargar hin baane jechuudha. Warroota Oromoo jibban diina Oromoodhaa kan taantu Oromoo kutaadhaa fi amantaa fi gandaan qoodu jechuudha. Oromoon waan kamuu caala misaa'elli Oromoodhaa rookeettiin uummanni Oromoodhaa qabu taankiin kenna tokkummaa kenna taankiin kenna. Tokkummaa kenna jabeeffachuu yaada hiruu dhiisuu dhaabu. Yaada hiruu jechuun Oromummaa tana dabarsinee diinaa kennuu dhaabu. Yaada hiruu jechuun bilchiginnaa jala naftanyaa jala guluuf osoo hin taane jalqaba ani eenyu ani Oromoodha. Gaafa Oromoon Oromiyaan nagaa argattee jiraatte anaa fi ilmi kiyyaa fi biyyi tunillee jiraattee fuulduraaf dhaloota dhufuuf biyya dimokiraasii walqixxummaa hundi keenya keessatti mul'atu. Kana sabni tokko qofti keessatti olaantummaa isaa leellisu osoo hin taane kan hundi keenya keessatti walqixa tajaajila siyaasaa, tajaajila dinagdee TV akkasumas qabeenya biyya sanii walqixatti fayyadamnu. Itoophiyaa akkasii fi Oromiyaa akkasii ijaaruudhaaf hayyoonni Oromoodhaa kan falmaa fi qabsaa'aa fi uummanni Oromoos qeerroon Oromoos kan galee dhiiga dhangalaase kanaaf. Waan biraa tokkoof miti. Saba kamii oliyyuu ta'uudhaaf dinagdeedhaan siyaasaan miti. Qa'ee fi qabeenya kiyya irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uu qaba. Maqaa ABO waan qabduuf Oromoon shororkeessaa jedhamaa jira biyyiin illee hin balleessine jechaa jira keenya dhaqee Al-Shabaabii wal qixxeessa ABO adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba jaarmaya hangafa siyaasaa Oromooti. Ilma hangafa Oromooti. Obboleessa isaati. Dhiiga kan laal Oromoo kan dhiiga wal jigsaa jiran Oromootu dhiiga wal jigsaa jira. Bakka birarraa fidaniiti miti. Poolisii humna addaa Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo yeroo walitti oofan ilmaan Oromoodhaa waliin fixaa jiran jechuudha. Lafeen sattawwaa hin cabtu jira yoo waliin dhahan malee Oromoon akkas ta'aa jira jechuudha. Oromoo waliin dhahanii cabsan jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo warroonni qaama mootummaa keessa jirtanis dhaabbadhaatii laala miira keessan seeninaa miira keessaa ba'a. Biyyi tun garam deemaa jirti. Mootummaan kun maal hojjechaa jira? Maal godhaa jira? Ka jedhu laala. Uummata keessan cinaa dhaabbadha. Uummanni Oromoo ammoo kan biyya keessaa dhiqa. Uummanni Oromoo biyya alaa, hanama biyya alaa jira. Uummata Oromoo biyya alaa irraa dubbachuu danda'a. Ka biyya keessaa illee walquma qabaa sirriitti irraa dubbachuu danda'a. Uummanni Oromoodhaa sirna kanaaf mootummaa kana fedhu hin jiru. Ka mootummaa kanarraa daabboo nyaatu akka sareen bakka nyaattee bittiin nama waa nyaatu ka Oromoo hiisisu ka lafa Oromoo saamsisu ka lafa Oromoodhaan hafxanyatti gurguru uummata sanii alatti uummanni Oromoo sabni bal'aan guddaa dhaggeeffatu kun mootummaa kana kan deeggaru hin jiru. Ka dirqiiti ta'ee yoon dubbanillee callisee taa'u malee mootummaa kana ka deeggaru tokko illee hin jiru. Mootummaa kun uummata Oromoo biratti mootummaa fudhatama qabu miti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa tokkummaa keessan jabeeffachuudhaan qabsoo keessan itti fufu jechuudha. Qabsoo itti fufnu kun qabsoo tarsiimooti jechuudha. Har'a dhiigni Hacaaluu akka malatti dhangala'uun Jawaar Mohaammed hidhamuun biyyattii Itoophiyaa sana gatii guddaa si kaffalchiisaa jira. Diinagdeedhaan kasaaraa hamaa keessa jirti Itoophiyaan.
Siyaasadhaan kisaaraa hamaa keessa jiru. Mootummaan siyaasaan kufe. Mootummaan dinagdeedhaan kufe. Mootummaan jiru jechuun dooniin abiyyi hidhintee jirti jechuudha. Akkamittiin an jedhama. Tokko siyaasaan kufu jechuun maali? Tokko biyyootuma ollaa wajjin jira wajjin walitti bu'u. Sudaan fi Itoophiyaan amma siyaasaadhaan adda adda ba'aa jirti. Jibuutii fi Eertiraan nagaa walitti hin qaban. Isaayyaasa Riigaa irratti argame fakkeenya siimuu danda'a. Sumaalee fi Keenyaan akkas gaanfi Afrikaa guutuun walitti gaarreeffannaa hamaa keessa jira. Ka'umsi waan kanaa hundi dhiigaa caaluti. Erga caaluun ajjeefamee jawaarfaa hidhamanii OMN cufamee booda gaanfi Afrikaa guutuun nagaa dhabaa jira jechuudha. Addunyaan kana hunda teessee saatalaayitiin laalaa hordofaa jirti Ameerikaa faan. Abiyyi faan amma rokkeetti maal wanni diroonii laalaa jira jedhanii addunyaan guutuun saatalaayitiin laala. Ameerikaa faan eenyu eessa jira maal gochaa jira addunyaa guutuun qofa qabdi jechuudha. Eenyu maal godha jechuudha. Kanaaf qabsoo kenna nu qofaa miti addunyaan nu wajjin dhaabbachaa jirtan addunyaan nu deeggaraa jirti. Mootummaan kun mootummaa duguggaa sanyii raawwate. Akka inni ta'e addunyaan itti argaa jirti jechuudha. Kisaaraa biyya keessaa kisaaraa siyaasaa keessa jira. Ollaa wajjin kisaaraa siyaasaa keessa jira. Addunyaa wajjin lola keessa jira mootummaan kun. Gamtaa Awurooppaa wajjin, Ameerikaa wajjin, Kanadaa biyyoota lixaa hunda wajjin mootummaan kun nagaa walitti hin qabu. Beekamtii namni kennuuf itti jiru hin jiru. Laal siyaasaan diinagdee irraa dhaaban. Maallaqa birrii biliyoona meeqa birrii Itoophiyaa akka ta'u jechuudha. Gara biliyoona 8 maali ta'a. Birrii doolaara miliyoona 110 Awurooppaan irraa kutte mootummaan Ameerikaa irraa dhaabe Awustiraaliyaan kennaan jirtu paarlaamaan irraa dhaabsii jira. Kanadaan akkasii irraa dhaabsisaa jira. Kanaaf mootummaan kun mootummaa uummata miliyoona 110 bulchu gatii sharafa alaa dhabuu irraa kan ka'e kaampaaniiwwan 6 ol Itoophiyaa keessatti sababa sharafa alaa dhaban keemikaala adda addaa meeshaa biyya alaatti bitanii silaa har'a biyyatti galchan cufamanii jiran. Maaliif cufaman? Deeggarsi hin jiru, gargaarsi hin jiru. Daasbooraan kenna biyya alaa jiru wanni ittiin dabalse maali? Tokko qabsoodha kun mootummaa kana doolaara takka kennuu fi dhabuun saantiimii cabxuu takka mootummaa kanaa kennuu dhabuun kisaaraa diinagdee keessa mootummaa kana naqaa jira. Mootummaan foreign exchange sharafa biyya alaa qabu. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa doolaara dhabe. Kaampaaniiwwan kun waan alaa bitanii silaa Chaayinaa irraa ta'uuti doolaaraan bitan birrii Chaayinaatiin inni birrii Itoophiyaa ni qabatan. Awurooppaa irraa ta'uuti biyya Araba irraa ta'uuti bakka hunda doolaaraan bitu. Biyya wata galchitu doolaaraan galchitu hin jiru jechuudha. Sababa kanarraa akka ka'e guyyaa kaleessa gabaasa ba'een 90% oomishni hir'atee diinagdeen biyyattiidhaa kuftee biyyi hidhimtee dhumaa jirti. Mootummoonni addunyaas warroota tokko mootummaan kun mootummaa sibiil waan hin himatamu jiru. Mootummaa noobeelii nageenyaa fudhate. Waggaa tokko osoo hin guunne lola larsee duguggaa sanyii raawwatee maayikaa irratti uummata dhume san addunyaan dhiisumatti. Qaamni walabaa seenuu qaba jedhan. Yoo abiyyi gocha kana keessa harka qabaanne taate qaama walabaa maa seenuu dhooqa. Hin dhoogu jechuudha. Kanaaf qaamni walabaa seenuu qabaa, gaazexeessaan addunyaa seenuu qabaa, gargaarsi adda addaa seenuu qabaa, baqattoota biyya irraa ba'an karaa ittiin cufina abbaan barbaade haa baqatu haa ba'u nutu gargaara nutu jiraafi maaltu si jechaa jiran. Inni siyaasa isaatti fayyadamuuf maal jira? Warri maayikaa irratti uummata fixee Sudaan addunyaan kana guutuu qaba qabdi. Kijibaa biyyi kijibee laala. Warra maayikaa irratti uummata cafacabee uummata fixatu baqatee Sudaan jiraa jedhe. Dubartii ijoollee xixiqqoon paarlaamaa gubbaa ta'e jedhame. Addunyaan kana daataa baastee parsantii 50 ijoollee xixiqqoo fi shamara ijoollee achi dhalatte meeqa jira? Addunyaan salphina mootummaa kana soba kijiba mootummaa kun kijibu. OBN miti addunyaan yookaan immoo itti miti. Dirree baasanii mootummaa kana salphisaa jiranii. Kanaaf addunyaa guutuu nu birmachaa jirti. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa kee jabeeffadhu daasbooraan biyya alaa jirtu cichi sirna kana mormi mootummaa addunyaa waajjiraalee kamittu mootummaa abbaa irra jira itti gaafadha. Namni alasitti mati parsantii 80 ol namni biyya alaa jiru warra mootummaa abiyyi nama deeggaru miti ganaa gartama fakkeenyaaf sababa lockdown jedhanii labsiin labsamee koronaa namni akka sochoone dhoggan malee mootummaa kana waan meeqas gochaa turre biyya alaa kanatti hin baasii hanga cufuu geenne waan biyyoonni biraan godhin daasbooraan qabsoo ajaa'ibatti jira. Uummanni daasbooraan Oromoo uummata kutannoo ejjannoo fi murannoo qabu. Uummata nama boonsu, uummata tokkummaa qabu, uummata wal dhaga'u jechuudha. Ka biyya keessas akkasuma jechuudha. Kanaaf tarsiimotti fayyadamuudhaan tokkummaa keessan jabeeffattanii, tokkummaa keessan cimsattanii haga hayyoottan kenna baanitti falmaa karaa hundaan argaman. Kaampeenii Tiwiitaraa wata gootan addunyaan isin dhageetti.
ibsa mootummaa Itoophiyaa rabbaasi bajetarraan abdii dippiloomaasii hariiroo walitti dhufeenya kasaarraa abiyyiin jiru. Kanaaf uummanni keenya ka biyya keessaa fi ka biyya alaa qaawwa argannee fi bakka argannee hundatti itti fayyadamnee qabsoo keenya galmaan gahuu qabnaa jechuu barbaada. Tole guddaa galatoomii Sa'iid mee ammallee gaafuma kanaa wajji wal fakkaatu kaaba Oromiyaa Walloo si geessuudhaan si gaafadha. Mee guyyaa ja'a ol geeti jira lolli Walloo irratti eega banamee daangaa Affaarii fi akkasumas naannoo Amaaraatiin irratti banameeti jira. Uummanni Oromoonni Walloo rakkoo hamaa keessa jiranii lola kanaan namoonni hedduunis akka madaawaa jiranii akkasumas lubbuu dhabaa jiran guyyaa ja'a caalaa nuti illee gabaasaa turre. Mee waan kanarratti uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaatoo dhimma Walloo kana akkamitti hangamta akka hubannoo qaba yookaan ammoo gargaarsaan waan kanarratti uummanni biyya alaa Oromoonni biyya alaatoo cinaa dhaabbachuu jira jechuu barbaadeeti. Galatoom ilaal. Uummanni Walloo ilmaa warqituu ummata goota beek gaafa Walloo cabte Oromiyaan cabte Tedros duula hamaa irratti gaggeessaa ture Oromoon himmooti Oromoon hin injifatte Tedros hin illee ajjeese isaan shugguxii naan ajjeesaa jedhan malee gootota ilmaa warqitutu isa ajjeese jechuudha gargaarsa Ingilizirraa argatanii jechuudha Ingilizirraa gargaarsa argatanii lolanii gaara Adawaa ati kitaaba irratti dubbisee jira Tedros in gara keessatti ajjeese Oromoodha jechuudha. Ingilizoonni hin ajjeesin halluu bu'uun qabaa fi taasisu jedhanii jechuudha. Dhiigni si danfa yeroo dhiigni jigu jechuudha. Kanaaf uummanni Walloo uummata goota. Wanni nu beekuu qabnu tokko laal. Amma fakkeenyaaf warri saba Amaaraa mootummaan naannoo Amaaraa lafa amma Walqaayitii Raayyaa Qobboo jedhamu kana guutuu qabatee lolaan qabannee lolaan irraa kaana jedha. Lafa namaa dhaqee weeraree jechuudha. Saamicha lafatti jiranii iristii fi diistii kenna warra deebisan jedhu jarri dubbachaa ture. Dubbiin kenna har'a dhugaa taate jechuudha. Har'a dubbiin dhugaaf jalqaba lolli qabu dubbanne dhugaa taate har'a taayyeefaan irraa dubbatanii atokooraa keessa seenanii bilisiginnaa naannoo Amaaraatiin lola walirratti labsanii lola walirratti banaa jiran lola barruu jechuudha. Maaliif kana siin jechuu barbaade? Har'a silaa dhugatti lafti deebi'uu qaqqabaatu taate uummanni Walloo ka afaan Amaaraan beele ka aadaa jiraan qabne naannoo jaraa keessatti bulaa jira. Isaan filaara Oromiyaa jalatti deebi'uu qabu. Kanaaf namichi Jeneraal Asaammunoo Tsiggee jedhamu sun Jeneraal Asaammunoo Tsiggee jedhamu ka ajjeefame sun milishaa leenjisee hidhachiisee Oromoo cabsuudhaaf jalqaba ka tuttuqanii ilaalan Walloo. Gaafa Walloo cabtu akka Oromoo cabsan waan beekaniif tuqanii ilaalan jechuudha. Gaafa tuqanii ilaalan obbolawwan kenna Walloo Oromoo Walloo gootummaa qabanii ofirraa garafanii ari'an. Nafxanyaa harka kennachiisan jechuudha. Nafxanyaa sadarkaa mootummaatti gargaarsa guddaa argate uummata kanarratti lola bane kan rasaasa gurguddaa hidhate obboloonni kenna Walloo ofirraa deebisan jechuudha. Ummata keenya Walloo kana Affaariin kan walitti buusu mootummaa biyyi kan mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaan naannoo Amaaraa Affaarii fi Walloo walitti buusee keessa harka baafatee taa'ee ilaala jechuudha. Maaliif Walloon akka dadhabdee humna qabdu, inerjii qabdu fixattee harka kennattu waan barbaadaniif jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo uummata akkasiitii miti. Seenatu dubbata. Seenaa jaarraa 200 dura seenaa jaarraa 14 keessa illee olaatti. Uummanni Oromoo Walloo gootummaa inni qabu sitti himuu hin danda'u. Uummanni Raayyaa gootummaa inni qabu sitti himuu hin danda'u. Raayyaa jechuun inni waraana jechuudha. Kanaaf uummata Walloo irratti lolli amma deemaa jiru kun lola iristiiti. Tokko naa qabadda Oromoo. Amma jarri ookee Walloon naannoo jara keessaa jiru. Jarri ammallee Walloo kana cabsitee waan dandeetti. Achiin baqaysitee asii dhuftee Finfinnee maxxanee jiru. Maaster pilaanii madurru kaa'amee sana fudhatanii Oromiyaa bakka lamatti baasuu fi warra deemu jechuudha. Finfinneen Addis Ababa amma maaltu jira laa? Finfinneen ta'uu hunda keenyaati jedhan. Garuu walqaayitteenyaa jedhan laa. Jarri teennaa malee kennaan beeku bara. Jarri walqaayitteenyaa Raayyaan kennaa Qobboon kennaa Walloo Kamiseen kennaa Walloo kenna dhagal. Garuu Finfinneen hoo jetteen ka Oromoo jennaan taane lamsi jedhu. Ka hunda keenyaati hin jedhan. Gaafa ogeetti ka hunda kennaa jechuudha immoo xiqqoo deemanii ammoo
Kau dah kena miti kaya. Umman ni Oromo dah kena beku dah kaya. Harap umman ni motumma mesti motumma nanu amara pun. Lol ini ummat ubolo tak kena wallo ti bani pun. Lol akka tabat tiralam kamu miti. Lol akka akka sambanan hayyama motumma abiji dah tadi. Motumma abiji tu nutuk kes. Ummat isani mereka kena aja. Oromo rasa saja ikaja. Ummat wallo akka ni ketukuna aja ni ban. Umman ni Oromo wallo akka rasa hikat. Gura jiran. Mesha ra gura jiran. Karo isani warrota ijajatan. Polisin nanno amara fuudhee hidhatti guuraa jira. Ijoollee meeqa hidhan kan dhufe? Ijoollee walloo. Ijoollee gootota dirree lolatti beekamte guutuu hidhaa jiran. Dubartii fi jaarsi tokko qofatu qa'ee jira. Ijoollee tokko qofatu qa'ee jira. Kana wanni jedhe godhanii maaliif? Isaan kana cabsina. Isaan kun Oromummaa isaanii kana dhiisuu qabanii. ABO maqaa ABO dhahanidha. Alaabaa fajjii ABO qabatanidha. Fajjii uummata Oromoo qabatanidha. Maqaa shaniitiin hidhaa jiranii bara. Maqaa shaniitiin ajjeesaa jiranii bara. Oromoo, Amaara, Beenishaangul Gumuzii keessatti immoo gadi gabaa asiin haalootti baatu uummata kennamatti jechuudha. Mootummaan Oromoodhaa uummata obboloota kenna walloo kana abukaattoo ta'ee dhaabbachuu fi sagalee ta'uu fi qaba ture jechuudha. Har'a isaan maqaa ofumaa fixanii bara uummata inni fakkeenyaaf Beenishaangulitti dhumaa jiru Matakkalitti dhumaa jiru Amaaratu fixa. Maaliif fixan? Siyaasa beekla. Siyaasa jechuun kumaara siyaasaa jechuun hin fixanii maal jedhan? Mootummaan naannoo Beenishaangulii fi mootummaan federaalaa nageenya kabachiisuu waan hin dandeenyeef nuti nageenya kabachiisuu kenna immoo Tigraayirratti waan mirkaneeffanneef naannoo Beenishaangul seennee Matakkaliin nuti seera kabachiisaa mootummaan naannoo tokko jechuudha. Mootummaan biyyoolessaa fi biyyi hinjiitu jechuudha. Jarri Matakkaliin ka seenan nageenya kabachiisuuf osoo hin taane uummatuma jaraa fixanii lola uummata keenya dhumuu jiraa jedhanii lafa deemanii qabachuudhaaf ta'a. Abbaan fedhe hiyyeessi fedhe qotee bulaan haa dhumu riistii deeffannaadha. Lafa babal'ifannaa lafatti jirti jedhe. Oromoo maal jedhan jedhe Oromoon Booranaa ka'ee lafa tana hunda weeraree qabatee jedhanii warra seenaa namaa hin beekne baqattoonni biyya Arabarraa dhufte seemiin har'a ilmaan Kuushin ilmaan gaanfa Afrikaa irratti seenaa Nuubiyaa irraa kaasee uummata sivilaayizeeshinii qaroominaa qabuun har'a lafa namaa weeraraa dhufanii jedhu. Lafa kan weeraraa jiru eenyu? Kan lafa namaa saamaa jiru eenyu? Ragaan jaarraa 21ffaa keessatti argaa jirra. Seenaa durii keessattis argaa turre. Seenaa namaa saamaa jira. Seenaa man uummata sabaaf sablammii naannoo Amaaraa keessa jiraatu kan saaman jira. Uummata Agaw, Qimaantiin jira, Shinaashan jira, Argobba jira, sabaaf sablammii meeqatu naannoo Amaaraa kana keessa jira. Gaafa bara 1991 naannoo Amaaraa kana akka silaa Dabuubitti bara naannoo sabaaf sablammii jedhanii kennuu akka ture. Amaaraa wanni jedhamu hin jiru. Filosoofii jarri fidaniin har'a naannoo Amaaraati ati Agaw miti, ati Walloo miti, Walloo Oromoo miti, an Amaaraa fi hin jiru jedhanii ni bara. Ay hin jiru. An Oromoodha, an Oromoo Wallooti, Oromoodha. Dhumati mootummaan Oromoodha akka jirti qeeqamtee naannoo biraa deemee lollee qabanna jettu sanatti loleeyyuu mee deemee hin qabati. Dirqama nageenya isaanii eegsisu. Maal jedhan? Jarri Oromiyaa keessa Amaarri jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti hidhachuu qaba nageenya isaa eeggachuudhaaf. Osoo mootummaan Oromiyaa jiru achitti hidhachi. Kan eenyu jedhe itti aanaa pireezidaantii, itti aanaa muummicha ministeeraa Abiy jedhu. Mana amantaa Ortodoksii jedhe. Uummanni Amaaraa Itoophiyaa keessa jiru bakka kamuu akka jiru hidhatee nageenya isaa eeggachuu qabaa hidhachiisuu qabna jedhan. Naannoo Amaaraatti miti bakka jiran ka Oromiyaa keessa jiru, ka Arba Guggoo jiru, ka Arsii keessa jiru, ka Harargee keessa jiru bakka hundatti hidhachuu qaba jedhanii hanga sadarkaa mootummaatti ibsa kennuu gaane jechuudha. Kennaa immoo wal sakaaluu, wal ajjeesuu, mi'a wal qabee wal harkisuu kana kanatti jira jechuudha. Kanaaf obboloota keenya Walloo wajjin uummanni Oromoo biyya alaa jiru ka miidiyaa gubbaa jiru sagalee ta'uufii qabna. Nu malee nama hin qaban, nu malee obboloota hin qaban, nuuf jedhanii miidhamaa jira. Nuuf jedhanii sababa Oromoo ta'aniif qofa saamamaa, ajjeefamaa, reebamaa, hidhamaa, tumamaa jiran. Qe'ee isaanirraa buqqaa jiran. Qabeenya isaanii jalaa saamaa jiran. Bajeta amma awwaannisni lafa jara akkasii fidhisan. Bajeta mootummaan addunyaa kan dhiyeessan. Oromoo saantimii takkatti galanii beeku uummata Oromoo wallu. Ka awwaannisni akkasitti mishingaa isaa jedhu qolloo jalaa fidhe oomisha isaa jalaa fidhisan. Abadan ummata Oromoo Wallootiif hin kenne mootummaan Amaaraa jedhan ijaatu. Maaliif? Jibbiinsa summummaa jirri qaban. Humaanitii waan jedhamu qaban. Namummaa sammuu jira.
ilmi namaa nama jedhanii waan ijaanne Oromoon zaman ammaa kana keessatti bar lubbuun Oromoo lubbuu lukkuu akka ta'e bakka hundatti katu Oromoo kaydama Oromoo kaajjafamu Oromoo kasaafama Oromoo naannoo ammaa keessatti katu gurfamu Oromoo kun nuuf xiqqeenya Oromoo kanaaf uummanni Oromoo dammaqee ka biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru ummata keenya Oromoo walloo wajjin dhaabbachuu qabna sagalee ta'uufii qabna yoo xiqqaate beela irraa sana hambisuu qabna yoo xiqqaate du'aa jecha yoo raabuu dadhabde mootummaan Oromiyaa hoggan kunni taate ilmaan ummaan isaanii sun akka dhumne beela jaraa isaan baraaruu qabna biyyi Itoophiyaa nama miliyoona 20 oltu beela'uudhaaf deema hawaannisni hamaan mudatee jira yeroo lammaffaadhaaf baala irraa Siyasaa birruu baaroo tumsaa Oromoo qilxuu jaarraa abbaa gadaa abishoo garbaa haayilee fidaa maannoo mazannir haayila maariyaam gammadaa gara suudhukii asaffaa shaaroo namni bakar abdii caalii shonee